Kutaalee Oromiyaa keessatti ammallee uggurri sochii konkolaataa akkuma itti fufeetti jira. Labsii ugguraa sochii tibbana labsame hojiirra oolaa jiru ammallee itti fufuusaa gabaasaalee keelloon argatan mirkaneessan. Labsii dhimma ugguraa ilaalchisuun qeerroo bilisummaa Oromoo irraa laatameen uggurri kun itti fufee akka jiru dhaamameera. Labsii lagannaa gabaaf uggura daandii ilaalchisuun wanti jijjiirame akka hin jirre hubattanii labsa guyyaa kibxataa beeroobii sa'a 12 irraa ka'ee hojiirra oolee akka hordoftan akka kabajanis dhaamman jedha maddii odeeffannoo keenya. Araanni biyyoolessa Oromiyaa maddeen dhimmicha hoogganan wabeeffatee akka gabaasetti gabaasichaanis konkolaattonni imala taasisuu danda'an kan miti mootummaa NGO akkasumas ambulaansiidhaaf karaan kun eeyyamamaa akka ta'e eerame. Kanarraa kan hafe geejjibni bifa kamiiniyyuu akka dhaabbatu himamee jira. Hanga koreen labse kanaan ka'utti hojiirra oolmaansaa akka jirutti jira kan jedhu maddi keenya. Deddeebisaan uummataas dhorka cabsee akka hin deemne dhaamamee jira.